ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ hordoftoonni kiyya hunda keessanii ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan hunda keessaniif nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jecha obboleettiin keenya gammii akkuma agartanii fuula keessan finnee jirraanii humna keenyaan alatti walitti waan ta'eef gara keessan finnee ganniin baay'ee miidhamtee jirtini humna walitti miidhamtee jirtini obboleettiin keenya adaraa keessan sin jennaatii ilmaan Oromoo waan qabdan adaraa sin jedha namni gaafa du'e namaa bo'u manna amma na bukkee dhaabadhaa sin jirra fuuldura keessan dhaabannee jirra yaa jaalalaa dhugumaachaa jirraanii mucaan kun baay'ee miidhamtee jirti humna keenya wal ta'eeraa hin dandeenye gargaarreen humna keenya wal ta'eeraa kottaan bukkee dhaabadhaa gargaaraa sin jennaa obboleettiin keenya baay'ee miidhamtee jirtiin sin jedha hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaatii nama biraan nu gahaa baay'ee sin galatee. Garuu gisum takka of wallaalte iddoon. Amma kaleessa sa'aatii meeqarraa dhukkubsattee isiin? Kaleessa mati bara hin gadda geessan hin himne malee hin gadda geessan bar kaleessa malee hin gaddarratti bilbilanii. Guyyaa sadaffaadhaa bararraa? Sadaffaadha afuraffaadha. Lakkaata gaafa laayii uffata dhiyeessitee jirraa buutirraa irratti hin deebine isa dhugaadha. Bariisuma san bakka bariisuma uffata ufee kunoo jettee viidiyoo hojjette. Eebi anuu achi dhaqee achi keessa taa'aa dhaqee achi keessaa bahe. Bakka galgaluma san qabamte galgaluma san dhukkube. Ani Dubai kana walumaa sodaadhee fi Dubai kana hin deemini jechuun sodaadheef wallahi. Ani akkuma maal seete gaafuma hin gadduma giishuma gaafuma manni maalii ta'e jasanan bilbileettifanii mee anatu siin jee galiitii deebiin jeen. Anumas siin jee galii deebiin nan tiijuutu maalitti hangalaa. Bakka gaafa kunoo boonaa sinuu ifama nun getti san galgala bilbileettifan gaafuma san galgala bilbileettifan. Mee lubbuu anumas siin jee galiitii deebii afaan namaatis badaadha. Galiituma miidhaan umatti hin jee galiennaan maazarii toonera dhukkubatee jidha birrii hamma kanaa san kaffalaa jira asii asittis kun akkanatti rakkina keessa hin jira akkamitti hangalaa jette akkamitti hangalaa akka itti galuu hin qabu maalitti hangala gisee hangalisi haati too dhibamtuudha homaan qabu biyyaa isa homaan qabu naginnaan bakka asii gargaarra biyyatti akkaawuntii biyyaa bantee ijoollee Oromootti sifa fidannaan ani ijuma ijoollee teenya dura jedheen kadhadhu naan jette maala lubbuume homaan taatu. Isi yenna bakka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi. Abbo warri waan agartan jala kana barreete bahi muutiidhaan jala kana. Blog isin godha jechuudha. Namni tokko nama as keessa arrabsuu hin dandeessu. Yoo dhugatti garaati nyaate yoo dhugatti obboleettiin keenya ganniin kasit dhagayamtu taate nama arrabsuu miti. Komantii badaa barreessu. Mee amma waree ijoollee Oromoo hundi keessan waan wareestan wanna walitti nama naqu wanna garaa nama kutu wanna reeffa namaa galchuu isatti waan qabdan dirahama takkas haa ta'u birrii shanis haa ta'u wanna qabdan jaalala kanaan ibsaa jaalala namaa kanaan ibsaa wareen hin ibsinaa lolaa hin ibsinaa walitti nama naquu hin ibsinaa. Mana yaalaa kam keessa jirti? Charjaa jirti lubbu charjaa bakka mana waan ta'e jiru mana yaalaa waan ta'e maqaa kanaan qaba. Mustashfaa qaasmii moo koyeeti mustashfaa? Qaamsii jettu kana lubbu. Qaasimii jette moo maal jettee hammaatiin? Mustashfaa qaasmii moo mustashfaa koyeetidha? Kuweetii tanaa fi qaasimii tana keessa takka achi keessa jirti. طيب قوي قايا لني أما لا مستشفى قاسميني هون ما أرجع باقينا لونه برت أرجع بري قدّا قافت مستشفى كويس. إمباسني وسجمري أما فلمتو نما على تيسي نباسن جت. إمباس أما سمونا باقينا. نما باقينا يو برت أرجعني بري قدّا قافت أرجع يا جماعة. إسي بتشارة فالماما ما يتفلمتو ملنا متوكل إجارو فلمتو هرنا نباسن جت على تيج. طيب نباسة دنانجة تنان لرفة. إيه باسي على تيسيام. نعم مستشفى تحت بابا. يرو تكبي أسيتي أما خرا إتي أما فكني فوري خسافو وري دواي جيرانسان كأماني في مالك عن اللي لك أولي دندي ما في كان بونا من بني أكسيت. بليس لقى يفهم أنا أقول جنين قوية تربية تكو يونجيني ما أنا بربادة ترتي أسلوب الله كتا ما أنا بربادة ترتي بينقد يوكنا أرجينيتور رنوتي إجا أما سموم من استشفى من يالا موتم ما يوجرات من يالا موتم ما يالا جها إنك نافي
dhageessani hayyeetti fufi. yaala gahaa hin kennaafi amma xiqqoo taragaaggaa yaala kanaafi silla yaala kanaaf hoo birrii baastanii kennitanii birrii san mootummaatu fudhata manni yaala mootummaa garuu yaala gahaa hin kennamu garuu gargaarsa dhuunfaa achi keessaa haa baatu gargaara. Sheen alaa lubbu bakkanatti wannoodha jedhanii amma hammaatitti maallaqa gaafataan jiran yaaduu malee. Maallaqa amma gaafatan. Hin gaafatu achi keessaa hin baasanu birrii fiddu malee. Amma ganaa opereeshinii godhanii ganaa hundasaa xumuraniiti kan isaan maallaqa gaafatu. Yeroo san keessatti ishiin mee bilbila ishiin haa kennan naqaati yookaan immoo Mustafaa seeraan hubadhanatti hima. Hin kennan gaafa amma hin gaafanne itti falmattuun hamma ammaa itti waa'ee maallaqa. Jedhanii bara amma muciyyoo bira jirtuu biraa gadari'an jedhanii anamma asii nam tokko itti erga jedhee hin danda'amu jedhanii anamma asii keessaa ijoollee walitti erga jedhee dhiibbaan gaafatu. Hin danda'amu. Ziyaaraa Uummatoo jabaadhaa koppiliinki godhaamee obboleetti teessan tana haa baraarru. Ziyaaraa sa'aatii qaba ammas seessaaf sa'aatii qaba laa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نكم جرت بيادا؟ نقار آمين. obboleetti keenya waaqayyo shifaa araaramu rabbiin ishii biraa dhaabbatu asirratti waan tokko bichaan dubbachuu barbaade harka nu biraa qabdi dadhabbii guddaa nu biraa qabdi ijoollee mana arabaati fi sinitti nagaamu sagaleen koo hin dhagamaa dubbadhu amma kana san jechuu dhiifamee birriin hin gaafatamaan gaafatamuu dhiifame tigistitti aanti eenyuma caala warra koominti jedha xulxul jettan kana caalaa ishumatitti aanaa ishumatitti siqata. Saya pun tadi kun harka nurra qabdi waagaa keessan takka takkaan argattan rabbi tan kenna eeja takka takkaan isinii kenna takka takkaan isin gaafata zime jed eenyumarraayyuu dhugaa rabbi jarri wajjin jiran akkamuuyyuu ta'u jarri numa wal dubbisan isinuma warri as jalatti waa booxxaa jirta sin jala taa'ee sin laalaa ture lafatti haftu kanarra obboleettii keessan duratti sagalee sinii taate kan dargaggeessi biyyaa sinirraa nyaannas sagalee sinii taate isin rakkannaan kan sagalee sinii taateen dafqa keessanirraa mucaa kana bira dhaabbadhaa waan qabdanirraa birri 100 hanga 50 bira dhaabbadhaati obboleettii keessan fayyifadhaa eengadi ijoolleen kun walitti buunani suuraa shibaattanii oli gadi fiigdan har'a ishiin dhukkubsannan maali lubbuuni maalan godhame amma kun ibee rabbiiti bar ibee rabbii namatti kennaa rabbiin namatti kenna namatti kennaa ibee rabbii akkam jirtan waqti keessan nagaa qabdu fayyaa jaga jiraatan namni kamiyyuu wal lola ibeen namatti kenna Oromoo waliin lolina adraa rabbi manni yaala waa'ee kanaa isati muneer atinis nama guddaadha boonaatis nama guddaadha waa'ee komentii isaa waa'ee komentii dubbatinaa dhiisaa waa'ee komentii gaafa as keessaa baane waa'ee komentii dhiisati adaraa rabbii amma waa'ee arrabaa keessaa baa waa'ee tigistiiti waa'ee geenyaana warra komentii dhiisaa isaan hojii isaa yaadata yoo wudu tigisti keessaa baa ila obboleessa kiyana dhaggeeffadhu mu'e amma waa'ee ganniitii fi waa'ee tigistiiti miti wanti isin dubbachaa jirtan waa'ee ganniitii fi waa'ee tigistii hambeenya jarri qabdu walitti dhiyeenya jarri qabdu yookaan firaanki taatan yookaan firaanki hin taane anatu beeka sirritti namni isaan jala walitti dhiyaatu tokkos hin jiru amma garuu muciyyoon tun dhukkubsattee jirti yoo ka jara jallamaan jiddullee wallabbiin jiraatu taate waa'ee wallabbii jira amma dubbachuudhaati miti waa'ee fayyaa kanaa dubbadha muciyyoon tun kaleessa gabbaatee sagalee isinii ta'a turte har'a garuu muciyyoon tun nama gartee daqiiqaa takka beeku daqiiqaa takka wallaalu kijiba yoo jettan obboleettiin teessan bira jirti akka namni martuu dhaqee laayifeechi waraabaa jira namni osoo fayyaa qabu gartee gulukoosatti hidhaniitiin Mustafaa keessan ciisu achitti darbame kanaaf waa'ee obboleetti teessanii dubbadha kana gochuun waan goota yoo dabdan sheer godhaa koppiliinki godhaa nama irratti wanti bakka kana jirruuf yookaan nama arrabsuufi miti yookaan fayyadamuufi obboleetti teenya takalee nu bira dhaabbatte takalee isin bira dhaabbatte sagalee isinii ta'a turte sagalee ta'uudhaaf waluma laalaarra waluma madaalaatiin jirra warri kaleessa gaafatti namni mataan dhukkubu asirraa iyyuu guutuun mana cufatee taa'ee ilaalaa jira jechuudha. Sheel horiirra godhaa koppiliinki godhaadha kallattii ittiin gargaaru akkamitti akka gargaaru karoora baafna jechuun namoota irra sheer nu godha itti fufa. laal boonaan baay'eelleen dubbadhu waa takkaaf lama bichaa isiniin jedha tanaan dura aarsaa baay'ee kafalteerti mucayyoon tuni haa ta'u garuu anillee shaarjaa jiraa sajaatti nama baru tigisti yoo dandeette lookeeshinii keessaa si barraassa si erga akkootu qarshii 300 narraa fuudhii waan gooteef godhiif. Lubbu ko akkaawunti amma tara gaaga'e lubbu ijoolleen amma warri amma maallaqa gargaarta warri amma maallaqa bisachuu kennuu barbaadan amma nam tokko uumaa bakka tokkotti maallaqa hin baasin alaan naggeeffadha har'a dubbatanii viidiyoo hojjetanii boru telegiraamii biraatiin dhufanii ijoolleen
walgaanii guuraman naggeeffadhaa hundi keessa namni dhibba sagalii kun abbakkuma agartanitti birrii baasaan deemina maal seetan boruu har'a hin xumuramaa har'a viidiyoo hojjetanii boru faasii gaaffaa gadi baanii bakka itti birrii walitti guurtan bakka itti birrii walitti qabamu isinitti himanii bakka sanitti hirmaattan malee amma hooyyettaniitu bakkuma agartanitti birriin kenninaa. Isinii galee wanti isinii jechaa jiru ammaa miti bakkeen birrii itti guuramu amma hundi keessanuu viidiyoo ijoolleen hojjette muruun keessanuu jaalala qabaattan duwitii godhaa. Kadhannaan bira dhaabbadhaa ijoollee musliimaa daraa rabbii isiniin jedhe rabbii keessanii sodaadhaa ijoolleen kiristaanaa waan qabdan amantaa qabdanii bira dhaabbadhaa gargaarsa immoo bakka gargaarsi hin guurama jedhan hin jira waan ta'eef yookiin immoo boonanis boru banuu danda'a ajandaan biraa boru ufumuu danda'a amma immoo hoo jennee hoo akkaawuntii erginee guurree waan akkanaa keessan galuwan isinii galee. No, sirrii dubbatte taragaaggaa sirrii dubbatte. Oi, amma ani waa'ee birrii kana keessan galuwan arrabta caalaan beektanu dhagaala. Oonu dhageessanii. Amma isinii amma taragaaggaa warri kennuufiif ganni gargaaruu barbaadan har'aa miti taragaaggaa boru iftaan bakkee jira bakkee isaa walgaan Dubaay keessatti bakkee isaa itti walgaanii birrii guurantu jira. Nama isaa irratti guura qopheeffatanii. Bakkee caaladhaa laali mustashfaan nama qopheeffatan san irratti walii galtanii guurtan malee akkanumatti balbala bantanii guurtan birrii. Wan nama isaan akkaawuntii isaan qopheeffatan san ka Itoophiyaatii fi kan biyya kana keessaa qopheessu. Tikisti na dhageeffadhu. Obboleettii na dhageeffadhu tikisti yoo narraa faamaa jiraate taate namni sagalee ta'u mallaqa guuruun garagara obboleettii na dhageeffadhu. Fakkeenya namni dhukkuba isii kana jala bu'anii hordofuu. Amma kan barbaachisu dhagaame isin hundi keessan. Namni amma mallaqa namni tikisti mannu ganniidha amma mallaqa guuraa jiru tokko jiru yoo namni agartee mallaqa ni kennaa jedhee namni mallaqa namarraa fuudhu tokko jiru kana gochuun maali ganniin maal dhukkubsadde dhukkubni sii maali akkamitti gargaara maaliin gargaaramuu qabdi eessarratti gargaara haala kamiin gargaara marii barbaachisa. Boodhaadha mari'atanii har'a mari'atanii ijoolleen Dubaay keessa jiran warri ijoolleen dhiiraa tanaan dura gargaaranii duraan kanaan keessan gargaaraniitti hospitaala galchan keessan gargaaraniitti oduu waliin mari oduma bakka namni kan qabu kennetti akimaa jiran amma immoo humna isaaniitti ol waan ta'eef gaafatan birrii haganaa hin gaafanne hospitaalli ganaa gaafataa jira gaafa san immoo boru yookiin iftaan wuxxeetiin boru ba'a opereeshinii taatus boru xumuraniitis gaggeessan boru. Kanaafuu hamma boruutitti boru akkaawuntiin qopheeffatanii mana wayii hin banan yookiin mana faasigaa amma nuti gochaa jirru ila dhageeffatu. Amma isin wanti isin gochuu qabdanii viidiyoo hojjedhaa sagalee ta'aa fi hundi keessanuu hundi keessan. Maal nama dhageessanuu xiqqoo ishee. Manni yaalaa kunidha. Yaaluu baaturree birrii guddaa gaafachuun isaa nafu. Yoo nama dhageessan ta'e nama dhagaa. Yaaluu baatanis yaalanis acha ol seente taanaan birrii guddaa si gaafatu. Birrii guddaa san immoo ati kaffaltee bahuu osoo hin taane hin qabuudha shaffantee too baata. Yoo dhugaa walitti himna taate ishee mustashfaa kana na caalaan beektanuti. Itti yaalamees jira ittis dee'een jiraan. Kanaafuu birrii kana yoo isaan guddaa gaafatan birrii kan hunda ishiin kaffaltee bahuu miti. Birrii kana hin qabnu jettaniituma gaggam jedhamee too birriin xiqqoon kaffalamee too ba'a. Ganni wanna bira dhaabbannuun kophaatti bira dhaabbanna malee mustashfaadha birrii kan hunda kennuu miti. Mee dhukkuba ishiitti gee namni nu himi jechaa jira namni itti dhiyaatu namni garaa keessa lafaan mara baay'izawee lafaan mara garaa keessa dhukkubaa lafaan mara bakka akka gunoo agartee dabbisaa kee akka Carraan kan hime boona asirratti yaada qaba. wayyee dubbadhu mee. Mama, Ani waa'ee maallaqaa akkuma mikiyoon te kanatti maallaqa gaafatan jettaniituma bittaa biriitti kennuu miti laa dhagaa. rakkoon qabu san dubbatte san dubbatte obsigaa san dubbatte bari adda kee fudhadhe samaa nama jala dubbattan boo way isee dubbattan isin jala dubbanne way obsaaha zaata ka guutu teenye isinee gujjira waa'ee maallaqaa shanan gibee dubbattee jirti ani ammoo waniin hin barbaadu isuma dhugaa waan irra diddibu hin qabu boonaa micootuni ni namaa yoo halaalallaa taheellee nama wajji nyaannee wajji dhuyne ittiin akkasittiin lakkaa'u boonaa kiyya ani dhuga micoon tuni fayyaadhatu laayif irraa gadi buutee garaa dhukkuba jaal maal nyaatte ani gaafin kiyya dura maal sadarkaa kanaan micoon fayyaa deemtu maal nyaattee sadarkaa kana guyyaa sadi guyyaa afur sadarkaa kanarra geesse san qorachuun barbaadan tokkoffaa kanallee atilleen dubbattee jirta wanta keessa ilaalcha keessa naquu qabna
mucayyoon tun diinni itti baay'atee jira. Kanaaf dheengadda manaa irraa qubate arra garuu asoo deemtuu sadarkaa kanatti garaa kana keessa rakkoon sadarkaa kanaan ga'e eega duutee miti. Dhugaa jirtu walii himaa deemuu qabna. Dhiiga mucayyoo tanaa asoo dafnee wanta godhuu qabna. Tokkoffaa kana. Lammaffaa waa'ee gargaarsa isiiti. Ani tokkoffaarra hundaa'umu akkamitti wanna isiitiin baruu fudhatamee hatattamaan baruun qaba. Waa'ee isii kana. Dheengadda manaa qubatee arra asuma fayyaa qabdu maarree garaa isii ja'u jiranii kanas qorachuu qabna. Sadaffaarratti waa'ee maallaqa akkaataa itti gargaaramu mucayyoo eenyu maqaan isii ta'e isii bira jirtu san maqaan isii Tigist maakutti maafi Tigist yeroo ishee erga dhaadhuutu eenyu la mucayyoo faasiga moo faasiga. Faasigaa dubbisnee haala isaa dubbisnee akkaataa bira dhaabbadhaa jettee karaa isiitiin wanta godha faasigaa sanii hojiidhaan. Garuu karaa faasigaatiin dubbiin akkasumatti taasisee garuu mucayyoon tun ani manallee akkaataa itti gubanne san dheengadda hin gaafanne. Waa'een wanta san shira san hin quban qabnu ammallee wanti kun mucayyoon tun garaa keessa akkasi if wallaaluun isiisan. Ani shakkii warra Dubaay kana irra deddeebi'e unkaan nama isiin hattuu meeqa saaxilti dhiisa. Dhugaa walii himaa deemuu qabna. Nama hattuu meeqa saaxilti dhiisa. Kooppirinki godhaa taabtaa godhallee harkaa yaaki. Namni haadhu. Na dhaggeeffadha. Laal boona. Nama nagayaa kamana madaam dalaguu meeqa hucciisan. Ni beeyna. Wanni kuni qoricha nyaachisan moo adda nu baasuu qaba wanni kuni. Maali sadarkaa kanaan mucayyoo fayyaa deemtu dheengadda manaa gubate waan san waan irraa beeku hin jiru akkamitti ka'ee akkamitti gubate waan irraa beeku hin jiru. Nama fayyaa meeqa maallaqa guuraniitu unkaan nama maallaqa dila kana saaxile hattuu meeqa saaxile dhiisiiti nama nagayaatu meeqa wanta godhan waliin beeyne wanni mucayyoo tanaa sitti kanneetiin jira sijinaan jira naa hordofii sinjaa boona. Ila kun walumaan hordofna Munir ani amma wanta mana baneef sa'aatii kanatti riba kan kodhiise dhugaa nama kanaa dhugaa mucayyoo tanaa barbaadudha. Uummanni keenya hanga maqaa malee hanga afaanii malee dhugaatti miti kan nama bira dhaabbatu. Maali fuutti tigistiin gisee dubbii yaada kana kaasne maafi gaakutti as deebii jee maali? Munir isinirraa cufan akkaawuntii boo'icha dhiisaa jaadhaan. Rashidaa dubbadhu. Oma Muniruma wajji jirra waan Munir jee sirriidha. Atis wanni kun nama yaachisa xiqqashoo. Ganniin hanga miidiyaarra jirtu nama gammachuu qabu nama fayfayoodha. Matakkaa dhukkubanii matini. Diinni itti baay'achuun isiidha. Keessa garaa isiitis dhukkubsuun ni mala mataan ifiitis beeytanii hogguunii fi cinqiin sitti heddummaate. Stressni akkana cal godhee nama ni ajjeesa. Garuu garaan isii nama madalagateetuma guyyaa meeqa dura nagaya qabu akkanatti lafaan jarjaree dha'uun kun waan ajaa'ibaati. Abrahii shakkiin qabdu akka nama saayikiloojiistii takkatti akka nama xiinxaltuu. Shakkiin dhibbatti namayyuu keessa ni jirti. Garuu akka keenya kanatti babbananii namni dubbatu Munir waan takka fayyaduu qabdu maaliifi Dubaay keessatti waa hedduu dhukata ani hanqaan deemisaniin arkee hanqaan CID wajjin dudubbadheen arkee sigala shira hedduu kan agartee callisatti fixatan qaban ganniin diinaan qabdi ni qabdi gaafa seenterraa eegaltee keessaafuu ni jira wanni jiru. Ni beenaasi ni agarraasi. Ganni hakimatti namni amma ati maqaa dho'ite gartee qabeenya abalurra gurraa dhaabi Munir. You remember waan duraan ta'e.